Nahawi sisa. Nahawi sisa. Mansur Jamal tikabana hirum sisa. Hinta hujenan kawedu geta no fajisa. Nahawi sisa. Mansur Jamal tikabana hirum sisa. Nahawi sisa. Mansur Jamal tikabana hirum sisa. Mansur kiyamo. Ubayla harka. Diamond ditamu. Mansur kiyamo. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduun mana geessan isinitti hima. Obbo Mansuur Jamaal namni jedhamu ganama kana osoo gara mana isaatii ba'ee gara hojii isaa deemu nama daandii gubbaa dhaabatu argee maaliif hojiin hojjetu jechuun birrii 10,000 itti darbatee dha'uudhaan namichi sun miidhaa guddaan irra ga'e. Gamuma kanaan poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee qorannoo irra jiraachuu nuuf ibsani. Gamasittis dabarsina. Anyways, ani qorataa yakkaa bulchiinsa poolisii federaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Obbo Mansuur Jamaal gochi sanarra ganama godhan kuni aariidhaan maaliif hojiin hojjettanii karaaraan dhaabatinaa jechuun birrii 10,000 itti darbataniiti nama karaarra dhaabatu dhaane jechuudha. Namni sun immoo miidhame birrii 10,000 itti darbatee rukute jechuudha Obbo Mansuur Jamaal. Qorannoo kana qorachaa jirra. Dhiyootti kan isin beeksisnu ta'a uummati ta'ee obsaa isin jechuu barbaanna guddaa galatooma. Jamaa habbaata kanarra laayina raamataallee naa kadhachuu hin dandeessa. Maaliif jettee namni lubbuu fi rabbiin uume hanqa fudhatu eegin ifajjiise jaan akkasumatti azaaba keessaa guutuudha. Angaruu ammoo an jaalala keenyaan bikka jaalalaa keenyaan ijadhe haada kiyyaa siddaa adda abbaa laal reefka kiyya achi ganama manni kun isin waraabee isin agadhiisa. Sababni maali? Qaadhimaan xiyya Mansuur Jamaalitti hin heerumsiisaa jetti. Ana harka afaanii an dalagu jira yaa xiqqishoo yoo riskii argadde yoon bulchuu dandeeyye ta'ee eegu jira. Mansuur miidiyaa irra dhufin. Mansuur yoo lubbuu teenyaaf yaadde miidiyaa irra dhufin yookaan ammoo reefki kiyyaa si ganama si waraabame sababa Mansuur qaadhimaa isaa fudhatetti ifajjeese jaanii maqaan siin bu'in. Kanaafuu Mansuur miidiyaa irra kan dhufne. Yoo ati miidiyaa irratti deebite kan kun adii kiyya dhaadde bakka laafatanatti gadhiisuu dhala. Dhiyeetuma gadhiisuu hin jirtu. Maafi akkamitti Mansuur Jamaalitti hin heerumsiisa harkaa fi afaaniin dalagu jira. Hangaan riskii argaddee fuudhee mallaa si cinuun